afyaayin caffee Oromiyaa Aadde Saada Abdurrahman waltajjii gamaa gamraa wajji baatti sagala fe'utuman marii aanalee fi magaalota Oromiyaa waliin magaalaa Daamaatti qorachaa jiran irratti asabaniinsa tolchaniin manneen maree uummata antumaaf quuqama uummatummaa qabatanii fayyadamummaa uummataa karaa milkeessuun danda'amuun hojjechuu qabu jedhan. Manneen maree aanaalee fi magaalota gurmaa'ina qaamolee mootummaa sadan keessaa isa tokko ta'uun heeraa fi seeraan hundaa'anii uummata bakka isaan buufataniif kan itti waamaman ta'us antummaa fi quuqama uummatummaa qabatanii hojii isaanii gahumsaan baachuu kan danda'an akka danda'an dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuu fi hordoffii fi deeggarsa ogummaa taasisuun irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turee jira. Galmoonni gurguddoon imal badhaadhinaa qabannee hojjechaa jiru milkeessuun mootummaan karoora qabatee hojjechuu jira. Karoora qabame kan milkeessuuf ammoo manneen maree gahee olaanaa qabanii hajjadan Aadde Saadaan kanaaf immoo sirna wal hordofuuf to'achuu itti fufiinsi qabu ogummaan deeggarameef bilchinni qabatamaan hojii madaaluun immoo dhimmoota ijoo ta'uu qabaa jedhan. Hojiiwwan misoomaa hojjetaman keessatti jijjiirama qabatamaa bulchiinsa gaarii mirkaneessuu kenna tajaajila siyaasaa fi qulqullina qabu manneen hojii keessatti diriirsuun hawaasa fayyadamummaa taasisuu gaafii fi komiiwwan uummataa xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hojjechuu murteessaadha. Kanaaf jedhan Aadde Saadaan karoora bilchinni qabu hoogganuun qindoominaan hojjechuun itti gaafatamummaa isiniif kenname sirriin hooggantanii amantaa uummataa dachaan dabaluu qabdus hubachiisan. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa mana maree uummataa aangoo heeraaf seeraan kennaaf jiddu gala godhatanii ergama isaanii akka baataniif immoo hojiin dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuuf deeggaruu irratti xiyyeeffate hojjechuu qabaas jedhan Aadde Saadaan. Cimina raawwii hojii keessatti mul'atan qabannee hanqinaan mudatan furmaata kennaa muuxannoowwan gaggaarii raawwii hojii keessatti mul'atan ammoo qindaa'ee waliif qooduudhaan aadaa walirraa barachuu akka dagaaguuf karoorfamee waltajjii qophaa'eedha. Kana milkeessuu karaa milkiitiin akka raawwannu karaa guutuu ta'een akka hordoftan isinii dhaamaa. Afyaanonni dubbifneelleen hojiin hojjetaman keessatti immoo hubannoo uummata cimsuu dubdeebii caffee irraa argamu sirnaan raawwachuun uummataa dhiyaachuun hin hojjannaa jedhan. To'annoo hordofii amma ammaatti geggeessineen karoora raawwiin galii idilee fi galii mana qopheessaa hanga barbaadame miti. Akkasumas iddoo tokko tokkotti mana maree gandaa duukaa wal qabate fooyya'insi gaarii yoo jiraates manni maree sadarkaa gandaa jiru walqixa socho'uu dhabuun koreen dhaabbii sadarkaa gandaa irra jiru walqixa socho'uu dhabuun akkasumas harcaatiin tokko tokko naannoo magaalaa irrattis akka jiru ilaalamee jira. Gama mana maree Oromiyaa fe'aawutaatiin bu'aawwan argaman jiru. Komiin hawaasaa bakka itti deebi'ee furmaata argataa jira. Komiiwwan ammoo adeemsaan hiikamuudhaaf itti deemaa jiranis jiru. Kana bifa xiyyeeffannoo guddaan itti kennamee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.